Bismillah, maasha'Allah, tabarakallah. Egaa hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo wanti ani ammarraa harkarraa qabu kun maalinni maqaan isaa maal jedhama? Egaa simboon dhiyeessate kana diriirfattee taa'aa jirti. Isaa caammallee bakka tokko teettee boorsallee bakka tokko teettee bakka kanatti kana dhandhamutti jira. Maasha'Allah, tabarakallah jechuun hin dagatinaa. Haga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin tura. Maqaa isallee na barreessa akkaataa manaa nutiin. Waaw, maasha'Allah, tabarakallah. Viidiyoon bubbulee duraa garuu sagalee irra hidhaa jira. Akkam namatti tola. Naa akkuma naannootti maqaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Isin biratti maal jedhama? Itti aansuun immoo asitti boqqolloo affeelli. Egaa boqqolloo affeelli shiimoon jala jedhee yaadu namni hin jaalladha. Garuu wanti yaadu jaalladha caalaa waan akka shimoo waan akka bakka shimoo bakka uumamaan waliin jedhu uumamaan walii hin awwadaaddaru kan waliin madaalchisu hin jaa. Asitti immoo boqqolloo kana dura waddiif bitee deebi'ee mana gahee quncisee ilaalu maashaallah affeelliif ta'a jechuudha. Eegas yaada kiyya jijjiire. Salaantallee indagane hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo. Akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi maal fakkaata? Dabra bareedu wallah alhamdulillah. Isin birallee bareeda gatee abdiin qaba. Egaa simboon bakki isin taa'aa jirtu naante caakkaa keessa taa'aa jira kanatti diriirfadhe jechuudha. Isin ajaa'iba. Maal jechuudha simii bakka kanatti hin sodaattanii osoo isin taatan namni bakka laala muka jala taa'aa jira. Naannoo kana warri beektanii jettan naa barreessaa. Ani isinitti himu isin naa barreessaa warri beektanii. Bakka kanatti taa'ee nama eegaa ture. Haga namni dhufu jedhee wanta reefsa nyaataa ture jechuudha. Akka tasaa kararra argeenyaan bitee duraan inni beekaa ture. Namni akkoo bira guddatanii beektan jedhetti yaada baadiyyaatti jechuudha. Maashaallah tabarakallah. Akkasii inaanta yuutuubiin maal akka ta'e hin beeku ani. Maaluma akka inni ta'e hin beeku sagalee ofii isaatii irraa balleessutti jira. Piliis mee laayikii naa tuqaa isinii. Kun immoo eega mana haaraatti baheen booda akkanatti gara magaalaa deemuuf shakaf jedheetumaan shafoo kiyyaan achi deemutti jira jechuudha. Achi makiinaa sun xiyyaa agartanii keessee nuuf deemaa jiran naante hawwii bareeda hawwuun bareedaadha mire yoon bitte hin jedhina maashaallah jedhaate dhiisatuma. Egaa isinii qalladee hordoftoota kiyyaa shaashambaa jedha haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaan affeerraa kiyya jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa yuutuubiin seerri isaa kuni baay'ee rakkisaa ta'ee jira amma viidiyoo hojjetu hedduun na dadhabbaraa jira jechuudha akka duraa caalaa. Maaliif jennaani hojjedhee waan gadhiise inni sagalee irraa haqa maaliif akka ta'e garuu hin beeku. Gizee baay'ee viidiyoo tokko fa'aa akka balleessifaa jira jechuudha waan gadhiise viidiyoo akkam silaa dalagee itti faajee editti godhee gadhiise. Guutumaa guututti sagalee irraa balleessa yeroo kana nama aarsa. Ana akkana isiniin jaa hordoftoota kiyyaa mee hundumaafuu bakka ho'ii geennee deebina haga xumuraatti na waliin turuu hin dagatina. Hundi keessan immoo laayikii gochuullee hin dagatinaan isiniin jaa namni ilaaltanii laayikii tuqaa. Warri mootu chaanala kanaaf haarawaa taata yoo jiraattan sabskiraayib gochuudha maatii kiyya akka taatan kabajaan isin gaafadha. Warri mootu as dhiyeenya kana yookaan mootu dura maatii taataniitiin viidiyoo kiyya gizee ilaaltan as dhiyeenya kana viidiyoo as dhiyeenya kana ilaaltanii hin dhagahamu jettan rakkina yuutuubiitii malee rakkina kiyyaa miti. Akkasitti akka hubattan abdiin qaba yookaan bilbila jijjiira bilbila biraatiin ilaala yookaan waayifaa irraa ba'aatiin jechuudha bilbila keessan yuutuubii keessaa bayaatiin waan biraa ilaalaa deebi'aatiin. YouTube keessa seenaa ilaalaa jechuudha akkasitti bilbilli namni tokko amma hin dhagahame jedhee warra koomentii naa barreessaa jira warra guutumatti jal'isneetuma dhageeffanne malee sagaleen hin jiru jedhee naa barreessu jira. Guutumaa guututti hin dhagahamu jechuu hin danda'amu guutumaa guututti illee hin dhagahame jechuu hin danda'amu jechuudha. Maaliif warri koomentii naa barreessu suni cinaan ka dhagahame itti dhagahame jira sagaleen cinaan immoo kan itti hin dhagahamini. Hundumaafuu bakka deeme sanii xiqqoo isii waan deemeef hin arganne eegas asheeta kana bitee deebi'e jechuudha. Asheeta boqqoolloo asheeta bareeda biraan darban jaanii mire asheeta immoo hedduutu akka jaaladhaani. Gizee bituu waddiif jedhee bitee yoo mana ga'u mootu yoo akkanatti irraa gadi quuncisee ilaalu maashaallah tabaarakallaan isiniin jaa. Sagalee amma irratti godhaa jira malee ture edda viidiyoo kana waraabee garuu sagalee irratti hin goone ilaalame maashaallah akka bareedu boqqoolloon affeelliif baay'ee akka namatti tola. Kanaaf ni affeella jechuudha. Dura waddii yaade garuu affeelliif hundaa quuncisnee isinii ilaalla jechuudha hordoftoota kiyyaa. Inaante viidiyoo kana gizee waraabuu golfaan dhawee isiniin jeen amantan ijoolleen teessan waanuma isin gootan isin ilaalaa guddatti jechuudha. Dhuftee osoo viidiyoo waraabaa jiru viidiyoo waraabaan jechuun waraabaa jira garuu sagalee irratti ni ribeettanii akkaan viidiyoo gizee jedhu waraabu jedhu san jettee jechuudha golfaan duune deeqa muraasa birratti isinii galcha.
Wallahi laazim jechuun daa'imman waan misingoota waan badallee ta'e waan gaarillee ta'e waan misingootan san ilaalaa guddatti jechuudha ijoolleen teessan. Kanaafuu waan hamaa ijoollee biratti hin jedhanallee hin haasa'inallee. Maashaallah tabaarakalla boqqolloo kana kan fakkaatu amma kinoo argitanii. Wallahi malee gisee sagalee irratti akka haarawaatti kolfee an sagalee yaada gaarii miti jedhee keessa galchuu hidde malee kallattimaan akkuma ani itti haasa'u kanatti haasofti jechuudha. Yooma akka isin akkana shamaddaddee hin beeku ani ijoolleen teenya waan nama nu goonu godhaatiin hin guddatti dhugaa dubbachuuf kun ragaadha jechuun ni danda'ama maaliif ana miti dubbadhu jechuudha. Waan dubbadhu yooma akkasiin koppii goote hin beeku kun diqqoo isin jabaata boqqolloo keessa kan ammoo adda qoloqolee ganama gisee booda naamnaamin ta'a jedhee keessa adda baasee tura kaawwan immootu affeelli godhaa deeme jechuudha. Hordoftoota kee kanaafuu ijoolleen teenya gisee nu bira guddattee gisee mana keessa waliin jiraannaa miree haa nutti dubbatuu baatan malee waan nu dalagnu waan nu goonu waan nu haasofnu amala keenya hunda koppii godhan yookaan immootu akkuma nu taanu isaan ta'an jechuudha. Nama tasuma kan wanni jira irraa baasaa jiru dhuftee sagalee dubbattu dhaga'e akkuma dubbadhu kanatti dura hin dagadhe assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maal akkuma an jedhutti jechuudha. Hordoftoota kiyyaa an sagalee irraa itti hin galchine egaa isin irratti dubbatte. Kanaafuu ijoollee teenya biratti waan gaarii waanuma nu goonu gooti jechuu barbaadeeti of eeggannoo godhuun barbaachisaadha. Akkanas hin jaa hordoftoota kiyyaa hundi. Namoonni meeshaa mana keessa nagaafataa jirtan lakkoofsa bunoo ammallee sirriisinii kaarawaatti dhuftanii gara keessaatiin galmaa'uu dandeettanii gatii meeshaa irra nagaafattan kan duraatti irra diqqoo tasgabbii qaba jechuudha. Kan duraaniitti irra jiinillee ganna waan ta'eef ganna keessa namni baay'ee meeshaa hin bitu. Kanaaf karaa keessaatiin kootta irra diqqoodha lakkoofsa sirriisinii kaaya. Egaa kan isin jiru boona boqqolloo keessatti listii kanatti afeela guddaa jechuudha. Listii yaa'u irra kaayee qunceessallee gadi godhee jira. Maashaallah bilchaatee jira. Ashabootti goonee egaa sirraa baasuu qofa jiru hafe jechuudha. Nama ganama buna yoo biyyaa kan dubbistan ta'e qursii buna sa'aatii ta'e haa ta'u qursii buna baay'ee namatti tola. Sanuma malee iyyuu asheeta bakka namni asheeta jibbuu jira jedhee hin yaadu. Baay'ee namatti tola. Akka bilchaate kunuu halluu isaa yookaan bifa isaa jijjiiratee jira. Kanaafuu ammaan tana irraa baasna jechuudha. Egaa lakkoofsa yoo barreessuun booda natti toluu dhabuu danda'a. Sagalee keessallee dhageeffachuu dandeettan. Duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 torbaatamii sadii yoo jettan karaa waasaappiitiin na dubbisuu dandeettanii meeshaa mana keessa aspeezaa maatii keessaniif uffata ishiitaaf sharbii babbareeda shaalii abboota uffata bittinii haadhaaf abbaa kadhiiraa kashamaaraa jechuudha akka barbaadanitti isiniif ijjisiisuu danda'a karaa waasaappiitiin na dubbisaan eegaa isiniin jaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya qaarraa kanumaan raawwatuuf deema hundi keessan warri haga ammaa feetanii jaallattanii haga daqiiqaa tanaan waliin turtan uffadha galatooma viidiyoo babbareeda uraabee gadi hin dhiisne sa'aatii xiqqoo isii bizii ta'e inshaallah gadi isinii dhiisa kanaaf hundi keessanuu kaanama gadhiis kan laayikii godhaa yaada keessan barreessaa rakkoo yuutuubii immoo yeroo keessanii jijjiirama jedhetti yaada ofume isaati rakkoo na biraa waan hin ta'iniif jechuudha. Akkanis isin jaa hordoftoota hundi keessanuu halkan keerii keessanaa bulaanga viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti isin jecha viidiyoo kee kaarraa kanumaan goolabamee jira jechuudha.